Gargaarsa lubbuu baraaruu uummata keenya kan hongeen miidhameen godhamaa jiruu fi bifa dorgommii fakkaatuun dhiheenya kana dubartoonni abbaa qabeenyaa jechuu malee haati qabeenyaa hoo hin jirtu kan jedhu dhageettii argatee haawwoliin qabeenyaatis dubartoota irraas as bahaniiti jiran. Akkasuma qabeenyi bakka tokko qofatti abbootii qabeenyaa irraa akkasuma kaampaaniidhaan adda addaa irraa jechuudha. Girruum Caalaa gaazexeessaa beekamaadhaan walitti qabame qofti miliyoona 100 fi miliyoona 28 eenyufaadha kan miliyoona 230 akkanatti gumaache kan jedhu haga tokko ka waliin ilaalla. Akkasuma caaseffama magaalotaa kan jedhu kan dhiheenya kana caffeen Oromiyaadhaa murteesse magaalota walitti dabaluu akkasuma godina haaraa uumanii aanota tokko ammoo godina san jala gara godina biraa jala galchuu murtii Oromoodhaa walitti buusuu jechuudha. Waan kana ka durii wayyaaneenis itti fayyadamaa turte amman tanas jechuudha. Inni kaan gammachuu dhiichisuu inni kaan ammoo akkamitti kun tahama jedhee waan kana falmuu haga lubbuu namaa baasuutitti jechuudha. Keessattuu Gujii Booranaa Baaleen walitti buusuudhaaf waan qiyyaafame kan fakkaatu jechuudha. Wanni kuni mormii guddaa kaaseeti jira. Kuni gaafii kennaa miti waan ofii yaaddanidha kan jedhu falmii guddaa kaaseeti jira. Mee kanarratti maaltu tahamaa jira kan jedhu akkasuma gandummaa tokkummaa waan jedhamu kanarratti jechuudha waan dhiyaataa jiru. Waan namni hedduun irraa afaan qabatee gandummaa tokkummaa waan jedhu irratti xiyyeeffate jechuudha. Gandummaa maali? Tokkummaa maali? Har'a loqoda nama hundaatuun hin dubbadha yoo rabbi jedhee akka gandummaa jalaa baanuufis waa'ee gandummaattis loqoda nama hundaatiin isiniif himaadha. Akkasuma dhihoo kana anis viidiyoo isinii hojjedhe keessatti jechuudha. Teediin mallaqa hagasii kennee ebaluun mallaqa hagasii kennee waan jedhamu wanti kun kijiba. Jarri ammayyuu ammoo olola sanitti fufaniiti jiran. Teedii qofaa miti kara jaraatiin maaltu godhamee maal jechaa jiran kan jiru mee isin agarsiisa. Ani Abduu Moobaala Biraayii baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Girruum Caalaa gaazexeessaa beekamaa kana karaa isaatiin abbootii qabeenyaa irraa akkasuma kaampaaniidhaan adda addaa irraa kan walitti guurame miliyoona 100 fi miliyoona 28 dhugaa dubbachuu fi Oromoon seenaa hojjetaa jira. Wantoonni adda addaa yeroo dhufutti akkam seetan taateen akkanaa kun yeroo dhufutti ormaa fi firatti illee Oromoon maal akka tahe Oromoon maal akka qabuu fi Oromoon maal akka godhuu danda'u agarsiisuu jechuudha. Gaafa uummanni keenya naannoo Sumaalee irraa buqqa'e illee Oromoon haala kanaan agarsiisee ture jechuudha. Amma waa'ee hongee Booranatti buute kalloon miliyoona afuritti tilmaamamu 3.5 jedhama ka fakkeenyaaf kan Jowaar fa'aa maxxansan jechuudha. Akkasuma qaamoleen alaallee kan maxxansaa turan jechuudha. Warroon NGO'n adda addaa jechuudha. Miliyoona 3.5 kan jedhudha kan isaan maxxansan jechuudha tilmaamatti. Wanti kun ammoo seeraan gadi fageenyaan qoratame kan bona bara kanaatiin dhume jechuudha. Miliyoona 4 loon irraa dhume Booranni kaleessa akkasitti qabeenyaan beekamu akkuma Afrikaatitti iyyuu maqaa qaba jechuudha. Oromoon loowwaniin beekama yeroo jedhamutti qabeenya Oromoo keessaa kan Oromoon ittiin beekamu looni yeroo jedhamutti Booranni akkuma hangafa keenya jennu san looniinis hangafni isa abbaan qabeenya akkuma Afrikaatittu maqaa guddaa qabaa jechuudha. Loon hedduu jaalataa horsiisuus akkasumatti itti beeka jechuudha. Loon Booranaa maqaa qabaa loon biraatiin tokkoomi sangaam biyya bakka biraa 10,020 yeroo gurguramu yoo isaanii 40-50tti gurgurama jechuudha. Rabbitu ogummaa akkasiisan kenneef jechuudha. Loon san dhabe duubaa guututti hatta bineensi nyaate akkuma isin agartan akka viidiyoo adda addaatti namoonni adda addaa garasitti deemanii yeroo agarsiisan argitaniitti jirtanii bineensi nyaatee fixuu dadhabee haga akkasitti gartee karaa gubbaa jiru jechuudha. Waan namni gartee bakka tokkotti gadi naqe fakkaata. Wanni sun gadi naqamee osoo hin taa'amini akkasumatti gartee bakkuma itti naa wayyata jedhee isaan loon bishaan dhugeetiin bakka takkaa ciciisutti achumaa ka'uu dadhabee achumatti yeroo dhumu akkasii bakka tokko mul'ata jechuudha. Karaa nama dabarsuu dadhabee lafee loon Booranaa kan akkasitti dhume sun jechuudha. Waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Duuba Oromoonis akkasumatti birmatee fi yeroo kana jennu beeki beelli bakka hundayyuu ni jira bar Harargee lixaa Baaleen gammoojjiin Baalee akkasuma Gujiin bar beelti hongeedha godinoota Oromiyaa Arsii lixaa bakka hedduu miidhaa jirti jechuudha. Garuu kan Booranaa irra hammaatee waan jiruuf amma Oromoon akkana tokkummaadhaan keessattuu as gargaarsa kana irratti waa lama baramma asirratti ormallee kan sodaachisaa jiru waa lamatu jira asirratti. Tokkummaan duraan dhabame kan waggaa afran kana keessattuu laaffate sun jechuudha. Baadii kana keessa waa lamaan tokkummaan Oromoo kacime. Sinodosii Oromiyaadhaa kan dhiyoo dabarsa irratti amantiidhaan gandaan osoo wal hin qoodin waliin dhaabbatee Oromoon tokkummaa isaa saniin akkasitti mul'ate jechuudha. Gaara abbaa fedhe dhiibuu sun dandeenye san tahee mul'ate jechuudha. Akkasuma osoo sun xumurameetiin ammayyuu osoo hin turin tun dhufte jechuudha. Ammas akkasii waliin dhaabbatee guddarraa haga xiqqaatitti kan miliyoona 100 haga 1000 akkana waliin dhaabbate jechuudha. Kun orma hedduu rifachiise. Tarii waa'een godina amma wal jala daddabarsuu kunilleen waanuma kanatu rifachiise natti fakkaata. Gara saniitti mi'aachi hin dabaru. Duuba amman tana miliyoona 128 akkuma isin agartan kana jechuudha. Kan Girruum Caalaatiin walitti qabamedha. Nook Itoophiyaan miliyoona 10, Meedrook Group miliyoona 30, Geetuu Caalaa Geetuu Galataa miliyoona 5 abba duuba akkuma agartan kana jechuudha miliyoona 128 Awaash Baankii miliyoona 20 Obbo Sa'idii miliyoona 5
waan nama ajaa'ibsiisuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan nama boonsuudha. Kuni qabeenya namoonni adda adda abbootiin qabeenyaa Booranaan baraaruudhaaf walitti qabanidha jechuudha. Kun injifannoo guddaadha. Miiliyoona 100 fi miiliyoona 28 walitti qabu jechuun waan salphaa miti jechuudha. Akkasuma akka dorgommiiti waa'een Oromoo kun yeroo ka'utti ebalhoo dhugaa wanni kun sadaqaadha, kennaadha. Namni ebalumaan kennatin akkas jechuun silaa hin danda'amu. Garuu wal dorgommii godhatan jechuudha. Bar waan kayrii waan gaarii irratti wal dorgomuu illee hin jiraami. Haati qabeenyaa hoo maaliif abbaa qabeenyaa qofa jedhama, mirgi keenya eeggamuu qaba kan jedhu dubartoonni bifa qoosaatiinis ta'u akkasitti jechuudha kan isaan turan. Duuba gootittiin tunis kan yeroo hunda arjoomuudhaan beekamtu Saaraa intala Faranqalloo. Bar isiin tuni gaafa hongee uummata keenya kan Harargeetiifis akkasuma rakkataa adda addaatii fi manneen barumsaa gahee guddaa taphatti akkuma yaadataa Junaydii sanitti jechuudha. Dhugaa intala tana ka namni isiin beekne jiru arjummaadhaan kan isiin beekamtu miiliyoona tokko kennite jechuudha. Dubartoonni gaafiin keenya deebi'aati jira itti fufaa kan jedhudha. Ammas haawwaliin qabeenyaa hedduutu jira. Nuti maqaan dhooyinu malee jechuudha. Amma as yaa'an jechuudha. Kanaafuu hedduutu akka nama boosa bifa dorgommiitiin akkasitti uummata keenya baraaruudhaa fi dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gammachiisa. Karaa warraatiin ammoo tokko amma wanni guddoon isa kana karaa warraatiin gaafattoo dhiyoo teediin hagana kenne kan jedhu miidiyaan isaanii YouTube kun guutuun baxaabbaxame jechuudha. Itoophiyaawwinnatti እንደዚህ ነው. Namni kennallee haa kennu uummanni keenya gargaarsa fida. Inni kaan ammoo hin kennin mallaqa uummata kanaan nu nyaachisina kan jedhudha. Hin jiru wantummaan nyaatamu an viidiyoo amma duraa irratti illee siin jedheeti jira. Hin jiru wantichi yoo wanni sun kenname ati gara sitti tarkaanfattaa hin jiru wantichi soba jechuudha. Naggada boru anatu godhee anatu baraaree yoo Oromoon kun miiliyoona dhibbaan bar asirratti dhugaa dubbachuuf Oromoon bulchiinsi Finfinneetis hatta mootummaa naannoo Oromiyaatis mootummaan durii waan garii calliseetti ilaala keessattuu waan siyaasaa yeroo isaan gartee guddina qamadii ala ekspoortii goonaa maali jedhan kanatti wanni kun gadi dhufeemi jaalachuu dhabuu danda'a mootummaa siyaasa kiyyaaf naan ta'u addunyaa saaxilan beelawee akkasii jedhanii haasa'uun kun maqaa kiyya na balleessa jedhee ilaaluu danda'a mootummaan garuu akkaataan itti bulchiinsi Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaa uummata kana biratti dhaabbate dhugaa Adaanachi hedduu dinqisiifatamuu qabdi akka bulchiinsa Finfinneetitti jechuudha. Mallaqni isaan kennanii mallaqa laafaa miti akkasuma gaafa dhiyoo miiliyoona 100 fi miiliyoona 100 fi akkas kennanii achi boodas kama sanitti hagasitti qixxaatu miiliyoona 100 fi meeqa nyaataaf kan oolu kan loonii kan akkasitti fe'anii kanneen hunda gumaachan jechuudha. Kanaafuu Adaanachis hedduu dinqisiifatamaati jirti jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarratti isin hundinuu argaati jirtan jedheeti yaada. Innaa kajaraa kana yoo laalle kajaraa kan akkuma agartaa kan fakkeenya namicha kana namni hin beekne jiru ka namicha kun amma bar jechuun kateedii qofaa bisniin jechuuf beekee gara jaraatti yeroo as deebinu jechuudha. Miiliyoona 4 ol walitti sabasabee jira karaa Facebook isaatiin jechaa jira. Namicha kana ni beektanii mi? Namicha kana amma namni hedduun fakkeenyaaf nu qabee jiraan feenu gargaarsa jiraan feenu jarri akkasii maaruun akkasii dura Oromoo dhiifamaa gaafatu hin jiru bar wannummaan gargaaranuu hin jiru soba wantichi jechuudha. Kanaafuu namicha kanallee haa ta'u kan teedis haa ta'u kan biraallee haa ta'u hin jiru sumuuniin takka hin jiru akkasitti quba qabaadha. Kajara kana tokko hin jiru jechuudha. Ati wal falmuudhaaf yookiin jarri godhanii hin goone yoo son taane kajaraa walumaa galatti iyyuu hin jiru isin jechuu barbaadeeti nuti ammoo tokkummaan kenna akkanumatti cimeeti itti fufuu qaba waan nama dinqisiisuudha akkaataa nama itti Oromoon godhaa jiru kun jechuudha waan nama hin hafsisu tokkummaan Oromoo yeroo rakkoon tun osoo nu miidhuu baattee nurraa fagaachuu baattee nama jechisa jechuudha akkaataa itti Oromoon amma tokko uume kun yeroo laalamu haalli deemaa jiru kan uummata Booranaa isa kana jechuudha kabiraa tokko ammoo kan ajandaa ta'e kaadhee heenya kana waa'ee caaseffamaa magaalotaa kan jedhudha waan kanarratti kan loqoda nama hundaatiin dubbadha jedheetiin jira caaseffama magaalotaa komantii osoo hin barreessine yaada osoo hin kennine asirratti waa'ee gandummaa tokkummaa jedhamudha kan deemaa jiru komantii namoota hedduu sooshaal miidiyaa jala fakkeenyaaf nama Gujii yoo waa'ee amma mudate kana yoo ati jala isa jala seentee ilaalte kan itti kolfamu kan gandummaa jedhuun Boorana jala seentee yoo ilaaltu kan itti kolfu kan gandummaa jedhuun dhalattoota ijoollee sii komandoo ijoollee Baalee jala yoo ati seentee ilaaltu kan itti kolfu kan gandummaa jedhuuntu jira akkas waan kanas adda isiniif baasa loqoda isin beeytanii jechuudha. Waa'ee caaseffama magaalaa kan jedhu magaalota walitti dabaluudhaaf akkasuma magaalota garii guddisanii naannoodhaan kan bultu kan jedhu magaalota hedduu akkasitti kan ramadanii duuba waa'ee caaseffama kana wal qabatee godina haaraa uumametu jira godina haaraa tolfametu jira akka misoomaaf bulchiinsaaf misoomaaf akka guddinaaf ta'utti kan jedhudha caffeen Oromiyaadhaa kan dhiheenna kana murteessa jechuudha. Namni hundinuu misooma ni fedha. Misoomni waanuma sirriitti waanuma godhamuu qabudha keessattuu Baalee fa'aa misooman qabdu jechuudha. Jechuun godinoonni gartee gammoojjii heddummaatan kunniin Booranallee dabalatee Harargees dabalatee Baaleen dabalatee misooman qaban jechuudha. Hedduu takka duubatti harkifataadha misoomni isaanii jechuudha. Keessattuu Baaleen hatta asfaaltiin isii kan waliigalaa kan naannoodhaan wal qunnamsuulleen boodarra ba'ee yoo kijibuu baadha jechuudha gaafa yaadii keessallee jechuudha. Hedduu duubatti dhiibamtuudha Baalee misoomaan. Inumaa namni hedduun salafa seenaatii lafa qabsootii lafa qabsaa'uudhaatii hundee Oromootaatii saniif duubatti dhiiban haga jedhu takka jechuudha. Amman tana waa sadii godina sadii jechuudha.
kutaa sadii Booranaa Baalee Gujiidha. Gujiin nageellee Booranaa na jalaa baate akkasuma aanonni biraa kan Gujii irraa fudhatamanii Boorana Bahaa jedhamanii godinni haaraan hundeeffame nageellee Booranaa ta'ee bulchiinsi godina nageellee Boorana ta'ee Boorana Bahaa ta'ee jechuudha. Gujii jala gaafa wayyaanee Gujii jalatti kan isiin turte jechuudha nageellee Booranaa. Amman tan ammoo isii jalaa bahe jechuun yeroo kan isiin jedhu beekan nageellee Booranaa hundeen isii ka eennuti maali ka Booranaa ka Gujii eennutu akkas godhee kana godheen kana miti kan ishee jechaa jiru kana amma waa'ee kaleessa ta'ameen isin himaa jira waa'ee wayyaaneetu godhe san fakkeenyaa fi achi duratti kan eennuti seenaa fi heera siis waa'ee san irraa beeku keessallee seenu kun waan seenseetii fi waan akkasii keessallee seenu jechuudha. Gujiin duuba akka malee aaree dallansuu guddaa agarsiisaa jira. Haga lubbuun nama baatetti hiriira bahuudhaan jechuudha. Akkasuma Booranni ammoo gaafii kiyyatu naaf deebi'e ka jedhu haga tokko mul'ataati jira jechuudha. Kabira ammoo Baalerraa aanonni hedduun aanonni sadi godina Boorana Bahaa jala galeedha. Aanonni Baalerraa godina Bahaa jala gale kuni Boorana Bahaa jala gale kuni madda walaabuu fi oborsoo fi arannaa bulluqee jechuudha. Waa'ee kanaatiin wal qabatee waa hedduun arge sooshaal miidiyaa kanarratti gandummaa ka jedhu yoo namni Gujii waa'ee kanaatiin wal qabatee dubbatu gandummaa jedhee kan itti kolfuun arga. Booranni yoo dubbate Booranaan gandummaa jedhee kan itti kolfuu jira. Baalee yoo ijoollee komandoo dubbattu gandummaa jedhee kan itti kolfuutu jira jechuudha. Gandummaa maali tokkummaan hoo maaliin waan jiru waan kana yeroo hedduu sababal'aadha waan taaneef gandummaa tokkummaa waan jedhamu jidduutti ni haasawamaa jechuudha. Kuni waanuma uumamaan jiru biyya san keessatti gandummaa fi tokkummaan yoo jedhame Oromoodha kan ittiin beekamu waan amma dhiheenya kan agarsiifne kan addunyaa guutuu hin arsee jechuudha tokkummaa waliin dhaabbachuun kuni. Duuba faalla saniitiin ammoo gandummaa yeroo jedhamullee bara Oromoon fiifuu akkasitti wal nyaata tokkoon ta'uu ormillee nuun jedhaa beeka akkuma nuti wal quba qabnu kanatti jechuudha. Ofiifuu waliin jaalatanii kan jedhu. Nuti sababal'aa waan taaneef haga tokko waan akkasii sun yeroo takka dabree hujii gartee warra waan kana irratti hojjetuutiin mul'atuu danda'a malee namni maal akka saba kanaatu tokkummaa qabu hin jiru jechuudha. Garuu tokkummaa fi gandummaa jedhamee wanni Oromoo jidduutti bal'inaan wanni kun dubbatamuu fi waan sababal'aa taaneef biyya san keessatti waan rabbiin heddummeesseen uumee fi waan sababal'aa gaanfa Afrikaa taaneef jechuudha. Duuba amma sababuma kanaatitti fayyadamuudhaaf ammallee waaruma kana fakkaatu jechuudha. Sabni kun yoo tokkoome eenyuufuu gaara ta'ee narratti jigaa jechuu sodaadha waan fakkaatuuf waan ta'eef irratti fakkaata. Waan saba kana wal shakkisiisu walitti birachiisu isa tokko akka waan gammadu isa tokko ammoo akka waan aaruu isa tokko akka waan dallanu waan isa goosisuudha wanti amma taa'ame kun jechuudha. Sooshaal miidiyaa kanarraa ammoo wal arge maalinni gandummaa waan jedhudha. Yoo aanonni Baaleen jala jiru Boorana jala yoo galee maal rakkoo qaba. Gujii jala kan jiru yoo Boorana jala nu tokko Oromiyaadhaan way Sumaalee jala galee way Keeniyaa jala galee way Ugaandaa jala galee kan Oromoo irraa deemaa jiru. Tokkummaa fi gandummaa wanti jedhamu kun maalinni dhuguma wanti kun gandummaadha kan jedhudha amma. Asirratti maal seetan wanni amma hojjetame murtiin amma murtaa'e kuni dhuguma misoomaa fi miti. Kun waan ifaa bilisan lafa jiru. Akkamitti afaan guuttattee akkana jettinaan jechuun ni dandeessa. Hayyoonni gargaarallee sooshaal miidiyaa kanarratti barreessaati jiran. Misoomaaf yoo tahame ummanni bulaa jiru kun jechuudha. Kan mana barumsaa hin qabne misooma jechuun sanii bira. Kan mana barumsaa hin qabne, kan godinni irraa fagaate, kan magaalaa isa tajaajiltu hin qabne, magaalaa itti fayyadamu kan hin qabne, kan haakima hin qabne, kan gartee tajaajila tokkollee hin arganne, godinni kan irraa fagoodha. Hayyee godinni eessatti irraa fagoodha. Baha yoo ta'e illee ginni irraa fagoodha. Yoo gabanaan ammoo as dhufuu deeme roobee irraa fagoodha. Jechuudha amma meeqama Baalee dubbataa jira barkama Baalee roobee kan amma fakkeenya falmi guddaa kaase jechuudha. Akkas yoo taate ummanni kun aanonni kun eessatti fayyadamanidha amma warra hin beekneef jechuudha. Haran mee gara seeraa fi seenaa akkasuma maalii kanatti as deebina. Yoo misoomaaf ta'e jechuu kiyyaa beeki. Waan kana isin kaaseef. Harannaa bulluqii fi akkasuma oborsoo fi maddi walaabuu magaalaan isaan itti fayyadaman Baalee keessa magaalaa jirtu Dalloomannaadha. Duuba magaalaa isaan itti fayyadaman tan nageellee Booranaa irra isaanii kalooytu yeroo kana isin jedhu ummanni kana qofa fayyadamaa miti nageellee Booranaallee fayyadama ummanni Oromoo yeroo kana jedhu beeka addaan fooyamaadha isin jechaan jiru bar Boorannis akkasuma Arsiin Oromoon Baalee kunis jechuudha waluma keessa fayyadama waluma keessa jiran amma akkaataa itti godina godhuu kanarratti kan inni jechaa jiru malee jechuudha adda jechuu kiyyaa miti. Duuba asirratti magaalaa tokkocha akka godinaa akka godhantu jira amma magaalaa fakkeenyaa fi akka Awwadaay Dodolaa magaalota garaagaraa akka naannoon bultu akkuma ka godinallee ta'uu baattu akkuma godinaa sanii kan naannoodhaan bultu magaalaan isaan godhan hedduutu jira jechuudha akka guddattuuf carraa guddinaa magaalaa addaa taate jechuudha. Duuba magaalaa biraa tan gartee hajaara ittiin jirre tamma fakkeenyaaf amma Dodolli Shaashamannee cinaa jirti. Akkasuma magaalaan biraallee fakkeenyaaf amma Shawaa kana keessa magaalaan akkasii godhan jira jechuun carraa kana guddisuudhaaf yoo ta'e waan bareedaadha. Kamiyyuu magaalonni hundinuu akkasii garti carraa guddinaa argatte waan bareedaadha. Ta'ee garuu ammoo Dalloomannaan achi jirti. Achi Dalloomannaa san godina godhanii aanota kana akka achitti fayyadamu misoomsuun ni danda'ama. Bakkuma jirutti misoomsan jechuudha. Ummata Baalee yoo misoomsuu barbaadan, ummata Gujii yoo misoomsuu barbaadan, ummata Booranaa yoo misoomsuu barbaadan, Harargee yoo misoomsuu barbaadan bakkuma inni jiru sanitti misoomsan. Godina afur godhanii akkuma gartee naannoo birootitti yoo godina heddummeessuullee faayidaa barbaachisaa akka ta'u taatee jechuu kiyya. Akkuma Wallaga godina afur qaba, Shawaanis godina afur qabaami.
shawaan afur yoo liyyuusa afur qabachuudha. Akkanumatti godina 26 illee haa godhan rakkoo miti godina heddummeessuun garuu as keessa obboleeyyan wal lolchiisuudhaa fi wal jala daddabarsuu fakkeenyaaf amma lafa kalafaatti as deebina akka seenaatti waan seenaa waan hin diigamne qabaame fakkeenyaaf muuziyeem hambaaleen waan hambaa jedhamu akka addunyaatti illee warri gartee sana xallee akka addunyaatti illee saayinsiidhaan bulla jedhusi hambaalee kana muuziyeem jedhanii eeggata biyya kamuu keessa ni jira jechuudha. Ameerikaas ta'e biyya kamuu Awurooppaa keessa illee jechuudha. Seenaan as keessatti diigamaa jiru seenaa as keessatti badaa jiru madda walaabuu hundee siikoo fi mandoo fakkeenyaaf Oromoon odaa qaba dhaddacha qaba galma qaba. Hundi isaatu qubsuma qaba jechuudha. Booranni qubsuma Arsii ni beekaaf jechuudha. Qubsuma ijoollee siikoo mandoo ni beekaaf. Qubsuma Gujii ni beekaaf. Gujiin qubsuma Booranaa ni beekaaf. Kan Arsii ni beekaaf. Harargeen qubsuma Arsii ni beekaaf. Arsiin qubsuma Harargee ni beekaaf. Shawaan qubsuma Tuulamaa ijoollee lixa biiftuudhaa kan ijoollee Maccaa ni beekaaf. Macca akkasumatti qubsuma Tuulamaa ni beekaaf jechuudha. Oromoon kana beeki obbolummaan akkuma jirutti tahee barammaa namoota hedduu fakkeenyaaf kan as keessaan waa'ee gandummaa maal jedhu kan haasa'u kan jechuun waa'ee seenaallee hin beekne waan ta'ame kanallee kan waan hin beekne ifanni gandummaatiillee kana gaddeebite akkasitti nama bo'u jechuun komantii magaalatti fakkeenyaaf keessattuu karaa feesbuukaati wanni kun karaa tiiktookii deemaa jira waan ta'eef tarii namni hedduun akkanaa kana daffaree irraa haasa'uu dhabuullee mala duuba. As keessatti ammoo ka qaanfatee waanuma kana yoo akkamitti dubbanna maaliif huma godin fakkeenyaaf aanaan duraan baaleen jira jiru Boorana jala gadi Sumaaleen dhayne yookiin Ugaandaan dhayne yookiin ammoo Keeniyaan dhayne Oromoon tokkuma akkamitti Oromoon tokko jecha godina san jala akkamii galettee akkamitti bootta godinaa miti dubbii mee bakka lafaa itti as deebina kuni siyaasa hammayyaa kan Oromoo ittiin wal nyaachisanidha. Kaleessa wayyaaneen fuutee fakkeenyaaf Raayituu irraa Baaleerraa Sumaaleedhaaf kan murte jira Harargee irraa Sumaaleedhaaf kan muran jira Walloon fuudhanii bineensa jala galchan jechuudha fakkeenyaaf akkuma isin beektan Walloo hagarraatti guyyaarraa guyyatti dhiin isaa kan gadi naqamuuni achi jala bineensa waliin jira jechuudha. Har'aan tana osoo misoomaa furmaataaf godinoota sirreessuudha osoo maa Walloo sanfaa sirreessuudha waan jiddumaanu mee Walloo sammaa fuudhanii jechi ana biraatiin walitti dabalaniiti maaliif godina addaa godhuu dhaban akkuma godina amma Boorana bahaa nageelle Boorana maa godhanii miti beeki sirriidha kanallee haa godhan kana maa godhuu qaban bakka fagaartee rakkinni jiru kana akkasuma godinoota adda addaa kan rakkoo qabu kan akkasii kan osoo sirreessan akka nama gammachiisa Walloon osoo du'arraa baraaranii haala sanii jechuudha. Duuba amma kabaalee kanatti as deebina waa'ee gandummaa ati jettuufiin kana sii kaasee jechuudha. Amma rakkoon kuni rakkoo Booranaa miti rakkoo Gujiitii miti rakkoo ijoollee siikoo mandoo ijoollee Baaleetii miti jechuudha. Rakkoo hawaasaatii miti jechuu barbaadeeti. Seenaa jedhanii waan hin tuqamne kan addunyaan guutuun akka addunyaatti beekamutu jira waan hin tuqamne. Oromoon kunis akkasumatti kutaa 11 yeroo jedhu kutaan 11 seenaa qaba. Seenaa maali? Kan isaa kan walootiin kan isaa qaba jechuudha. Ani fakkeenyaaf obboleessa kiyya abbaa tokko fi haadha tokko irraa dhalanne ayyee anammoo qubsuma qe'ee kiyya qaba obboleessi kiyya achii qaba jechuudha. Akkanumatti lakka obboleessa kiyya waluma keessa jiraannaa yookiin ammoo jaartii takkas walumatti qabnaa qabeenya illee akkasumatti walitti qabnaa hin jedhamu. Obbolummaan keessuun akkuma jirutti tahee anillee qubsuma qaba innis qubsuma qaba jechuudha. Akkasuma atillee qubsuma qabda obboleessi keellee qubsuma qaba. Akkasitti qaba jechuudha. Gara seenaatitti madda walaabuu jechuun hortee hundee Oromtoota hundaati. Tahee ammoo maddi walaabuu bakka tumaa ilmaan siikoo fi mandooti seenaadha. Lama seenaa himuudhaaf waa'ee sirna gadaa akkasitti beekee keessa himuu fi miti. Gara biraatiin as deebina. Yaa bosona Baalee jedhamee kan hirphaa ganfuree fa'aa sirba itti baasaa ture. Ni beektanii suni harannaa bulluqee jechuudha. Bosona Baalee jedhamee kan beekamu suni harannaa bulluqee. Lafti suni lafa seenaa guddoo qabdu. Eenyuuf? Ilmaan siikoo mandootiif. Ilmaan siikoo mandoo keessaa iyyuu ijoollee Baaleetiif jechuudha. Seenaadha kun. Yeroo kana siin jedhu tokkuma Oromoon gamasiillee gamanaallee akkasi. Maddi walaabuu inumayyuu madda walaabuuti. Kan siikoo fi mandoo ilmaan siikoo mandoo jedhamaniifu madda walaabuu jechuudha kan isaan ittiin beekamaniyyuu. Kuni amma waan akkaataa bulchiinsa sirna gadaa kan Oromoon ittiin bulu san diiguudha. Garamiin fakkeenyaaf hatu amma namni hedduun amma hin galleef as keessa fayyaalessi waa'ee gandummaa maa dubbatan Boorannis maaliinis obboleeyyan obboleeyyan akkuma reefu jenne obboleessa kiyyaan jaartii takka walitti hin qabnu jechuudha. Anis qubsoo mataa kiyyaa qaba innis qubsoo mataa isaa qaba jechuudha. Akkasi Oromoon odaan fakkeenyaaf odaan bisilii odaa roobaa ta'uu danda'u amma odaan roobaatiif maddi walaabuu akka sirna gadaatti odaan roobaaf odaan bisil fakkeenyaaf tokko ta'uu danda'u odaan roobaa odaa bisil ta'uu danda'u odaan roobaa odaa bultum ta'uu danda'u odaan bultumis odaa bultumi odaan roobaa odaa roobaa odaan bisil akkasumatti odaan hundinuu jechuudha odaan shananuu jechuudha. Kun akkaataa sirna gadaa keessatti haga tokko kaasinillee nama dubbifta yoo beekuu dubbatan jechuudha akkuma anaa kan haga san nama dubbiftan jechuudha. Anillee kana seera sirriitti gadi fageenyaan wallaaluu jechuu kiyya. Fakkeenya tokkoon sii kaaya. Ati yoo ijoollee shanan gibee taate masaraa Abbaa Jifaar iluu jala yoo gale akkami fakkeenyaaf seenaanis seeraanis hambaan baanaan sun muuziyeemiin baanaan sun illee kan shanan gibeeti jechuudha.
Fakkeenyaaf bakki masaraa Abbaa Jifaar sun iluu jala haa galu bulchiinsaaf yoo jedhame iluu Abbaa Booraa jala yookiin ammoo Shawaa Lixaa haa ta'u yoo jedhame akkami as deebina. Kumsaa Morodaa masaraan Kumsaa Morodaa akkasuma Tuulama jala haa galu yookiin ammoo Arsii Lixaa haa ta'u yoo jedhame akkam. Fakkeenyaaf siin jira beeki. As deebi gara Afran Qalloo kottu. Afran Qalloo yoo dhayxee Bakar Waaree gooticha Oromoodhaa kan jeenummaa irraa kan lolee lolchiisee yeroo lolchiisu luka isaa dhabe luka dhabuu qofaa miti yooma akka irraa murame iyyuu kan beekne miila achi buute miila Bakar Waaree jedhamee haga ammaatti akka mammaaksaatti kan dubbatamu iddoo itti lolee lolchiise qaba. Calanqoo magaalaa Calanqoo akkasuma Calanqoo jedhamti aanaa meettaa jala jirti natti fakkaata. Calanqoo siidaan isaa malleera dhaabbattee iddoo seenaati jechuudha. Jechuun kanaanuu adda amma waa'ee madda walaabuu kanaanuu iyyuu adda beek fakkeenyaaf siin jechaa jira malee hatta waa'ee masaraa Abbaa Jifaariin illee adda. Kanarrallee waan biraa waan qabu qaba. Fakkeenyaaf akkuma isinii galuuf jechuudha. Duuba Calanqoon aanaa meettaa akkasumatti fuudhamee qabrii Bakar Waaree waliin qabrii Sheek Muhammad Rashaad illee achiisa dhiifama. Waliin akkasumatti fuudhamee Arsii Lixaa jala haa galu yookiin ammoo Boorana haa ta'u yookiin ammoo Shawaa haa ta'u yoo jedhame akkami jechuun akkasitti fakkaata ammati. Kanaafuu wanni tokko yeroo fakkeenyaaf siin jechaa jira beeki. Akkasuma Finfinneen teenna jenneetu bahaa dhihaa irratti dhumnaa jechuudha. Garuu taneen nuti akka lafaatitti yoo as deebine tan Tuulamaati jechuudha. Arran tan ammoo lafuma Tuulamaa kanaa Finfinnee qofa jiru Finfinnee mi'a alagaanuu fudhataatti jira jechuudha. Amboo maa furan Amboo Arsii Lixaa haa taatu yoo jedhame akkam amma. Amboo Arsii Lixaa haa taatu gara lafaatti as deebine. Ta seenaa ammoo seenaan hin tuqamu beekamaadha. Seenaan akkuma addunyaatti illee hin tuqamu. Amma maddi walaabuu seenaa harannaan bulluq seenaa. Seenaa eenyu seenaa ijoollee siikoo mandoo hin tuqamu jechuudha. Kana jechuun obboleessaa maaliidha akkasii miti qubsum amma kana Booranni waan nama gammachiisu beektaa sirna gadaatiin bula ni beeka jechuudha Booranni amma kana. Jechuun kun waa'ee Booranaaf waa'ee Baalee waa'ee Gujiitii miti beeki. Ammas tokko waa'ee tokkummaa jedhudha amma. Waa'ee tokkummaa jedhu kanarratti Booranni gammade Gujiin boo'ee fakkeenyaaf yookiin ammoo Baalee gammade Booranni boo'ee yookiin ammoo Arsiin gammade Shawaan boo'ee Wallagga boo'ee yookiin ammoo kutaan Oromoo tokko boo'ee tokko gammade fakkeenyaaf hin jira beeki. Ati wanni irratti xiyyeeffatu qabdu kuni maa boo'a tokkuma kuni maa boo'a lama sadii miti. Ati wanni irratti xiyyeeffachuu qabdu kan obboleeyyan kana tokko gammachiisee tokko boochisu yookiin ammoo tokko gammachuu itti fakkaata malee gammachuu miti beeki. Gammachuun keenna Oromummaa waliini gammachuun keenna waliini gaddi keennas waliini. Waan qabnu waliin qabna waan dhabne waliin qabna. Oromoon kana walii beekeeti qubsuma isaatii fi akkaataa jiruu fi jireenya hunda isaa walii beekeeti wal kabajee Oromummaa tokkummaa wannummaan jedhame sanuu sani kan sira tokkummaa ni jiru. Obboleessa kiyyaan obbolummaa walii beeyneeti bar akkuma dhuunfaatti as deebine obbolummaadhaan obbolummaa keenya san walii beeyneeti akkasii waan jiraanneef obbolummaan keenya sun eegamte. Obboleessa kiyya turuu kiyya kan jedhuufu obbolummaa kiyya san inni si eeggatee anis eeggadheeti jechuudha. Gujii fi Booranni asumatti kun tokko gaddaa tokko ammoo komii isaa himataa tokko asumatti hin gammada. Hayyee maalinni kan isa jidduutti fanjii kana darbaa jiru summii isaan jidduu kana facaasaa jiru maalinni ati yoo dandeesse summii isaan jidduu kana furuudha. Waa'ee biraa tokkummaa gandummaa tokkummaan kanaa miti. Tokkummaan ati yoo waan kana wallaalteedha. Oromoon waan qabu waliin qabaa gammachuun isaa gaddi isaa waliini. Akkuma ammoo tokkummaan dhaabannu kanarratti haala jiruu fi jireenyaa keessatti illee akkasuma jechuudha. Kana yoo wallaalte gandummaadha. Gandummaa wanni jedhamu namni hedduun waa'ee gandummaa kanallee beekumsa. Gandummaa jechuun yookiin namni ganda keetii malee beekaa sitti fakkaachuu dhabu. Nama ganda keetii malee akkama gurra qabattee yoo mootummaa ta'esi abbichuu koo Joohar koo Lammaa koo akka isinii galuuf warra beekamaa kana jechuudha. Yoo ajjeesellee yoo cubbura ajjeesellee abbichuu koo Abbaa Malaa koo yoo jette. Yoo akkasuma waan gaarii hojjetesi yoo waan hamtuu hojjetellee tokko yoo sitti fakkaate. Kabiraa ammoo sababa godina kee yookiin ammoo ganda kee hin ta'inii fi gaaroominni isaa yoo sitti mul'achuu dadhabe ana malee yoo jette gaaroominni kee malee yoo sitti mul'achuu dadhabe yoo hadooddiin si malee sitti mul'atu kan obboleessaa sitti mul'achuu dhabe kuni gandummaa jedhama. Hadooddiin akkuma ofii hadooddutti obboleessa keetillee hadooduu dhugaa obboleessa keetillee arguu walii beeku yoo na taate hoo ati amma yeroo waa'ee kanaa murteessitu seenaa madda walaabuutii fi harannaa bulluqii miti na amane. Ati yoo ilma Tuulamaa taate Amboo Arsii jalatti haa bultu yookiin Jimma jalatti haa bultu osoo jedhame muraa murma kiyyaa jette. Na amani baha Oromiyaatitti dhalattee ilmaan Afran Qalloo taate yoo Awwadaay taate Awwadaay Kaarsii yookiin ammoo Shawaa haa taatu osoo jedhame way muraa murma kiyyaa jira. Fakkeenya tokko isinii kaasa dhiifamallee. Ijoolleen Afran Qalloo dhiheenya kana Ali Birraa Rabbi jarata isaa qaneessu gaafa dhiheenya kana amrii ta'u Hadaamatti du'ee namni kun nama Oromootiif Finfinneetti haa awwaalamu kan jedhu gaafiin ka'ee warri Hadaamas asumatti awwaalana kan jedhu gaafiin ka'ee iddoo garagaraati. Akkasuma iddoo mana jireenyaa isaatis jechuudha laga Xaafoo moo laga Daadhiitti dhiifama kan jedhu gaafatame abadan
iddoo dhaloota isaa dira dhawaatti haanuuf awwaalamu bakka qabrii isaallee ziyaaruu dandeenyu kan jedhu ijoolleen afran qal'oo gaafate kuni gaafii sirriitii akkasumatti godhame jechuudha. Sun amma gandummaadha. Gandummaa miti jechuudha. Kanaanuu addaa beeke. Amma yeroo godinoota kan aanonni kun achi gara fakkeenyaaf amma qabriin Waaqoo guutuu gaafa haga qabsaa'ee gaafa du'u osoo qabsoorra jiru Keeniyaa keessatti jechuudha kan inni dubbii rabbiitti dhufte rabbi jannataa isaa qaneessu Waaqoo guutuu fakkeenyaaf. Akkaatuma agartee gaafa jiru inni bakka inni irraa bahee fi dhaammannaa isaallee ta'uu danda'a. Akkaatuma dhaammatetti dhaqamee madda walaa buutiitti jechuudha bakki inni itti awwaalame. Gandummaa fiduudhaaf kana godhame. Akkamitti asumatti fakkeenyaaf fakkaate kaa'ama nutti fakkeeffama. Ni beeka warri waan kana kaa'ee seenaa kanas ni beeka. Tarii wayyaaneen kaleessaa alagaa waan taateef waan gurguddaa akkana kana daffaruu dhabuu dandeessi seenaa akkana kanneen wantoota biraa godhaa turte jechuudha. Wanni tokkummaadha jedhame. Obboleessa kee lameen ka booyu wanni isaan kana boocisaa jiru maal innidha kan ilaaluu qabdu malee ati maa akkasitti maa wocca. Maawwaci sila arsii maawwaci sila harargee maaliif wocci sila ijoollee shawaa maaliif wocci wallagga maaliif wocca hin jedhin wanni isa woccisiisu bishaan waan keessa jirtu isa maalii wocni sun maal inni kan jedhu dhageeffatudha wanni isa woccisiisu san furmaata itti kennuudha obboleessa keetiif jechuudha kuni kallattii ittiin tokkummaa Oromoo diiganidha har'a nama hedduutu bakka akkamitti godinaaf jennee booda tokkummaa Oromoodha Oromoon tokko jechaa kijiba warra kana cal'iseetu tokkummaa Oromoo diigaa jira waan Oromoo waliin mufachiisu obboleessa waliin mufachiisu godhamuun qabu ka jedhee Oromoo hundira dubbatu qaba an akka nama tokkootti karaadha kanatti mul'atu jechuudha fakkeenya isinii kaa'ee jira afaan kutaa hundaa dubbadheetiin jira uf ilaali achi keessatti deebi'i har'an tanaa ati bakka itti dhalatte namni hundi wallaggi seenaa mataa isaa qaba ilmaan maccaa tuulamni seenaa mataa isaa qaba akkasumatti iddoo seenaa qaba har'an tanaa seenaa Waaqoo guutuu jedhamee roobee keessa dhaabbate achi amma immoo jechuun yeroo biraa buqqifameetti fakkeenyaaf Boorana geeffama akkasuma odaan roobaa hoo fakkeenyaaf amma odaan roobaatiif maddi walaa bookkamee dadhabaa har'a ilmaan siikoo mandoo bakki tumaa isaanii madda walaa buutii bakki itti gartee labsatu odaa roobaati jedhama fakkeenyaaf har'an tana sun akkami mi'atummaan fakkeenyaaf tilmaame waan kana ganda gandatti uf galchiiti ilaali har'a aanaa meettaa ilmaan afran qalloo harkaa fakkeenyaaf bakki bakka waaree itti qabsaa'ee gootummaa isaatiin itti wareegame Oromoodhaaf qabsaa'e yeroo kana jedhamu beeki Waaqoo guutuu Baaleef qabsaa'e jechuun yookiin ammoo Jaarraa Abbaa Gadaa Harargeef qabsaa'ee miti Taaddasaa Birruu Shawaaf qabsaa'ee miti Kumsaa Boroodaa yookiin ammoo Wallaggaaf akkas osoo hin taane seenaan akkaatuma reefu jenne ani Arsii gosa arsii dhaladhee Baalee keessa dhaladhee santu Oromoo iyyuu na godhe Oromoo ta'uu hiyyaa santu na godhe yoo sun hin jiraanne Oromoo ta'uu dhabuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu wanti amma godhamaa jiru tokkummaa Oromoo diiguudhaaf Oromoo walitti kaasuudhaaf waan godhamedha. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee warri waan kana godhe caffeen Oromiyaa keessa deebi'anii uf ilaaluu qabanii komiin garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarratti bal'inaan kan deemamaa jiru inni kaan sodaatee gandummaan jiran jedhee cal'isuu danda'a inni kaan ammoo wannummaan kun tarii piraankiidha yookiin ammoo amma irra deebi'an jedheeti ilaaluu danda'a kuni gocha fokkataa ceera waan jedhamu sanni beeytanii fokkuudha seenaa balleessuu seenaa diiguudha hambaa balleessuudha hambaa muuziyeem isa jedhamu san kana diiguudha jechuudha kanaafuu ati as keessatti yeroo kamiyyuu ganda keetiin sii dhufee faallaa ganda keetii ta'ee ilaalin ni dhufama wanni akkana bakka hundayyuu ni gaha jechuudha har'an tana Boorana Gujii Wallagga irratti ta'uu danda'a fakkeenyaaf nageelleen Boorana ka abbaa barbaadee haa ta'u as keessatti kasanii hin jiru beeki Oromoon waan kana sirna gadaatiin bulu keessattuu ummanni Gujii ummanni Booranaa ummata sirna gadaatiin bulu Oromoo keessaa ummata akkaataa muree murteessu waa hundayyuu beeku jechuudha kanaaf akkaataa itti furatu qaba ummata kana kan furatuudha qabu jechuudha ummanni kun akkaataa kaleessa itti galteen akkanaa kun yeroo itti galteen akka itti furatu qaba waan ta'eef akkaataa itti furatu qaba akkanumatti yookiin kaadirimaan akkasii akkana jetteetuma godinaaf naamijaa bulchiisaaf naamijaa jedhanii godhan kana siyaasa hammayyaa karaa ittiin saba kana ittiin wal nyaachisan kaleessa Sidaamaa Sumaaleedhaan waliin buusuu danda'a moo obboleeyyan maaliif waliin bu'an tokkumaa maaliidhaan jedhinati san osoo hin ta'in akkuma reefuu jennee waan achi keessa godhamaa jiru xurii isaan keessa kaahamaa jiru kanarratti jechuudha kanatti xiyyeeffachuu qabdu kanaafuu wanni amma deemamaa jiru Oromoon san ta'a yookiin wal jibbaa walitti ka'aafii miti walii beeka Oromoon duraanuu Baalee qubsuma Booranaa ni beeka Booranni qubsuma Arsii ilmaan siikoo mandoo ni beeka Kabaalee ni beeka Harargeen qubsuma Arsii ni beeka Oromoon kutaa kudha takka wannummaan jedhameefuu kana walii beekeetu obbolummaa walii eegeeti heeraa fi seera kiyyaa fi kennaallee beekee Oromoon waan waliin qabu waan walitti qabuu fi waan ofii isaatii kophatti qabu seenaa fi heeraa fi seera hunda isaa jabeeffateetti kanarra eegee jechuudha waa ta'aa fi miti garuu kan haggaamamaa jiru akkas ta'uu hubattanii keessattuu warri kutaa biraa warri ammas kutaa magaalaa keessattuu irratti maarra koo qaba godina aanaadha warri jettanis kana ta'uu isiniif galuu qaba jedheetti yaada kana keessa madda walaabuu keessattuu harannaa bulluq waan akkanaa kanatu jira waan ta'eef kun heeraa fi seerattis kan siikoo fi mandooti jechuudha yeroo kana jedhamu yookiin ammoo Boorana jala yookiin alagaa jala galee yookiin ammoo waan addaa ta'e jechuu miti garuu seeraadha akkuma reefuu jenne kaa fakkeenya isinii kaasee afaan kutaa hundaatu dubbadheetiin jira hani abduu moobaala biraayii hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.